Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtanitti isin bira yaa ga'u jenna. Egaan kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya. Egaa tibba kana keessa aartistoonni Oromoo hedduun isaanii wallee baay'ee mimmiidhagoo ta'e tokko qilleensarra oolchaa jiraachuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Egaa yeroo ammaa kanas immoo gameessi aartistii uummata Oromoo tokko kan ta'e aartisti Caalaa Daggafaa wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa Ingaabbu jedhu qabatee dhufaa akka jiru aartistiin kun ibsee jira jechuudha. Egaa nutis immoo walleen isaa kun maal of keessatti qabatee jira, akkasumas immoo yuutuubii kamirratti gallakkafamaa fi yoom akka inni gallakkafamu guutuu qophii kanaa keessatti qabannee waan dhufneef isinis immoo aga dhumaatti daawwachuu fi dhaggeeffachuun akka nu waliin turtan isiniin jenna. Akkasumas immoo egaa muraasni wallee aartistii keenyaa kana toora sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti qilleensarra oolee jira jechuudha. Egaa nutis immoo achirraa fudhachuudhaan gara dhumaatti waan isin affeerruuf isinis immoo aga dhumaatti daawwachuu fi dhaggeeffachuun akka nu waliin turtan isiniin jenna. Akkasuma immoo warreen yuutuubii kana hanga yoonatti sabskiraayib hin godhin jirtan sabskiraayib gochuudhaan miseensa yuutuubii kanaa ta'a isiniin jenna. Akkasumallee immoo laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'ullee akka hin daganne isiniin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya, aartistii Caalaa Daggafaa jechuun aartistii gameessa uummata Oromoo jedhamuudhaan beekamu keessaa isa tokko jechuudha. Egaa aartistiin kun aartii uummata Oromoo keessatti nama gahee olaanaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas irra caalatti baachaa jiru keessaa nama tokko jechuudha. Aartistiin kun gama aartiitiin qofa osoo hin ta'in gama siyaasa uummata Oromoo kanaan dirree nama gahee olaanaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas irra caalatti daran baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Egaa aartistiin kun sirboota hedduu irraa hojjeteetoo uummata Oromoo biratti beekamtii fi jaalatamummaa guddaa ittiin hortee jira jechuudha. Egaa sirboonni isaa kunneenis immoo egaa daawwattoota hedduudhaan ilaalamanii jiru jechuudha. Egaa kun immoo sadarkaa aartii uummata Oromoo maalirraa ka'ee maalirraa akka inni ga'e guutumaan guututti kan nutti agarsiisu jechuudha. Egaa aartistiin kun immoo yeroo ammaa kanas immoo wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko egaa kan mata dureen isaa Ingaabbu jedhu qabatee dhufaa akka jiru aartistiin kun ibsee jira jechuudha. Egaa akka aartistiin kun himetti immoo egaa walleen isaa kun immoo sirboota kanaan dura hojjeterraa kan adda isa taasisu akkaataan qophii walaloo fi yeedaloo isaa akkasumas immoo qulqullinni viidiyoo isaa sirboota kanaan dura hojjeterraa kan adda isa taasisu jechuudha. Aartistiin kun toora feesbuukii dhuunfaa isaatiin ibsee jira jechuudha. Akka aartistiin kun himaa jirutti immoo egaa walleen isaa kun immoo karuma yuutuubii mataa isaa Caalaa Daggafaa Entertainment jedhuun akka gallakkifamu aartistiin kun ibsee jira jechuudha. Egaa nuti illee immoo akkuma aartistiin kun wallee isaa kana gallakkiseen dhagneetoo ilaallee fi aartistii keenya kana jabeessineetoo immoo aartii kanallee immoo jabeeffachuu qabna isiniin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aaf ni ta'a jennee qabannee dhufne asuma irratti xumurama. Aga qophii birootti walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna. Akkasumas immoo warreen yuutuubii kana hanga yoonatti sabskiraayib hin godhin jirtan sabskiraayib gochuudhaan miseensa yuutuubii kanaa ta'a isiniin jenna. Akkasumallee immoo laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'u akka hin daganne isiniin jenna.